Ashama akkam jirtu daawwattoota qophii golamaatii keenya har'aatiin namoonni gaa'ela hundeessuu keessatti baasii baasuudhaan kan beekamu garuu immoo wanti har'aa qophii koo har'aa keessatti ammoo namoonni baasii tokko malee gaa'ela hundeeffachuun hin danda'amaayii warreen jedhanii fi bakka maatiin fi hawaasni jirutti bakka hiriyoonni jiranitti namoota baasii tokko malee gaa'ela hundeeffatan qabadheen dhiyaadhee jira. Isaan wajjin turtii taasisna. Mee akkamitti kan isaan kana raawwatan? Isaanumarraa odeeffanna. Keessummoonni koo har'aa immoo Ooliyaad Ermiyaasii fi Biiftuu Olaanaa jedhamu isaan waliin turtii taasisna. Ooliyaad irraa jalqabu lamaan keessan wal harkaa fuutanii naa deebisuu dandeessanii. Mee sirni gaa'ela keessanii akka ani odeeffadhetti gaa'ela jiinsiidhaan hundeeffamee jedhama. Dhugaadha? Sirna cidha keenya irratti guyyaa gaa'ela keenya dhaabbannee tiishartii fi jiinsii uffannee ture labbaan keenya iyyuu akkaataa salphaa ta'een uffata salphaa ta'een karaa gabaabaa ta'een sirna cidha keenyaa iyyuu guyyaa gaa'ela keenyaattiin dabarsinee darbine. Maalirraa kaatanii maalni ka'umsi keessanii hin baratamne waan ta'eef jiinsiidhaan uffata salphaa akka kanaa yookaan tiishartiidhaan gaggeessuun kuni maaltu ta'ee nan gootanii Biiftu? Baasii sodaadha moo cidhichuma adda gochuudhaaf ammoo akkam? Nuyi amma kana waan haasofsiisus waan adda ta'es jennee yaadnee miti garuu akkuma tasaa maaf akkasiin goonu jennee durumaa kaasnee haasofna turre. Waanuma uffanneen wal fuunaa waanuma uffannee jiruun dhaqnee sirna gaa'ela keenya geggeeffanna jenna. Garuu fookas kan nu irratti goonu waldaatti ta'uusaa duwwaa ture. Achi numa haasofnu maaf tiishartiidhaaf jiinsiidhaan waliin fuunu jennee achi booddee walii gallee wanti nurra dhaabbanne amma kana hin jiru. Baasii sodaas miti baasii hin qabnu garuu isa sodaannee yaaddofneetu hin taane akkuma kanaan garuu haaluma salphaa ta'een akkasiin wal fuuna jennee haasofna turre kanumadha. Maal fa'aarratti haasoftan? Maal fa'aa mari'attanii? Namootaaf fakkeenya ta'uu akka umsa godhattanii ammoo unumti adda taane akkasitti bo'uu qabnaadha moo namoonni garaagaraa ammoo fakkeenya ta'uudhaaf wanti isaan godhan jira. Isaaf immoo maal inni ka'umsi keessan? Kaadhimummaadhaan waggaa 2 waliin turreerraa gara iddoo tokkotti dhufnee waliin jiraachuu baay'ee barbaanna turre. Iddoo tokkotti dhufnee waliin hojjechuu waliin jiraachuu isa kana yeroo hundumaan dubbanna turre. Garuu mana tokkotti dhufuudhaaf gaa'ela dhaabbachuudhaaf guyyaan cidhaa murteessaa ture. Isa kana gaafa yaannu nama sodaachisaa haala barame keessatti sodaanna. Isa kana gochuudhaaf immoo yeroo dheeraa turuu kanatti dabalee yeroo dheeraa eeggachuu qarshii walitti qabachuu wayii tokko gochuun isa kana gaafa yaannu baay'ee nutti ulfaata ture. Achi fagaatee nutti mul'ata. Abdiis nu kutachiisa ture. Garuu yeroo hundumaa akkas waliin jenna utuu dafnee wal fuunee utuu dafnee gaa'ela dhaabbannee jennee waliin dudubbanna turre. Isa kana irratti wal gaa'ela dhaabbachuudhaaf ji'a 6 gaafa hafuyyuu utuu isa yerootti gaa'ela dhaabbanne ji'a 6 dura maaf waliin fuunu ani mana barumsaan barachaa ture. Guyyaa eebba kootii ga'ee eebba keenan dhufa itti natti dubbatti. Inni uffataanan maaf waliin fuunu jennee akka filannootti kan inni kaas bakka uffatuma gaafsan uffannee jirruun akkasumatti salphisnee wal fuuna. Tiishartii moo wal fakkeessinee wal fuunayyuu jennee yaadne. Uffatuma akkasuma uffannee jirruun salphaamatti maaliif maatiinis guyyaa sana hin argamu, hiriyoonnis hin argamu. Dhaabbanni waldaanuu keessa jirrus gaafa sana itti walii galu maaf waliin fuunu jenneetuyyuu dura isa kanarratti walii galle. Uffatuma guyyuma biraa uffannu. Guyyaan eebba keetti suufii hodhisiifannee eebbaaf? Suufii hodhisiifannee eebba kootiif. Baratamaadha waan ta'eef jedheen. Dhugaadha odeeffadheera guyyaan eebba kee fi guyyaan cidha keessan akka walirra bu'e wal faana ta'e itti yaaddanii gootan jechuudha waan san. Ati eessa turte gaafa eebbasaa eebbisiisu eessaa dhufte? An biyyan ture duraan mattuudha lafiin dhaloota keenyaa lafitti guddanne mattuudha. Achiin jiraadhan turanii inni immoo barumsaan asii barata eebbasaaf immoo dhufuu akka hin qabu beekan ture. Garuu gaafa sana ta'a jennee karoorsine turre eebbifamee ka'ee dafnee akka wal fuunu yaadna garuu eebbifamee ka'ee uumafaa jennee yaadna turre.
achi booddee bakkeef nan dhufa gaafan jedhu maaf akkas taanaan maaf gaafuma sana salphisnee wal fuunu jedhee durumaa immoo waan akkasii irratti ilaalchinu qabnu amma kana guddaa miti jechuun waa'ee uffannaa ilaalchisee jechuudha waan biraa irratti hojjenna malee uffannaan oma akka salphaatti waan bira darbamuu danda'u ture nuuf. Kanaaf bakka waanuma uffanneerru waan uffattee eebbisiistuu dhuftuun anis waanuma uffadhee eebbifamuun jedhee tolee inni kanarratti walii gallee eegii murteessinee booddee yeroo keessadha gara tiishartii wal fakkaataaf jiinsii wal fakkaataadhaan wal fuuchuutti iyyuu kana nu dhufne kan immoo sun iyyuu murteeffame jechuudha. Wanti baratame immoo yeroo baay'ee shamarrantu cidha kana jaallatadhama. Namni baay'een akka cidha irratti argamuufiif yoo hinumaayyuu konkolaataa hanga filachuutti meekaappii illee isa kaan irraa adda ta'anii mul'achuudhaaf veelloo addaa uffachuudhaaf sirriibni. Inkee immoo adduma ta'ee gara jiinsii fi tiishartiitti gadi bu'ee shamarran kaan irraa adda jechuudha. Duraan yeroo jireenya kee keessatti jechuudha yeroo gara gaa'ilaatti hin dhufiini yeroo haayiskuulii fa'aa barattu gaa'ila akka kanaan raawwadhattee yaadde beektaa? Gaa'ila akka kanaatiin inni heeruma jedhee yaadeen beeku. Tiishartiidhaa fi jiinsiidhaan ta'a jedhee jechuun karoora koo keessa gatiin turreef. Garuu durumaa kaasee jechuudha takkaa veelloodhaan nan heeruma jedhee haaseen beeku. Hiriyoota koo faanas gaafa sufnu inumaan natti hin tolu veelloodhaanii cidha akkas naasaa amamtii hiriyoota waliin naasofnaan cidhi koo akkas akka ta'u barbaada jennee haala mari'annu dur haayiskuulii elementaariidhaas kaasee hiriyoonni aan qabu kana beeku. Amman guddadhee as ga'utti isaan maal hawwu? Even kan kooyyuu maaf akkas godhanis hin mormanu? Beekamu kan kooyyuu garuu veelloo tiishartii fi jiinsii yooniin karoorsineeyyuu veelloodhaan cidha baay'ee guddaadhaan akka hin heerumne silumaayyuu fedhii koo ture. Amma immoo inuma salphata jedhee yaade yookiin qamisiidhuma uffadhee faamnaamni jedhee yaada ture. Amma immoo salphataa dhufee maal argaa guddatteetu kan kana yaadde ati amma namoota veelloo shamarranii veelloo uffatanii guyyaa cidha isaaniif baay'eetti cinqamaa turanii argine moo isumarraa addan taa'aadha moo akkamime bara kana keessa waan kun hin jiru waan ta'eef baratamaa miti waan ta'eef hinumaayyuu ijoolleen bara kana namni bara kana jechuudha adda ta'ee mul'achuu irrattidha kan inni xiyyeeffatu baasii guddaa baasuu maal kana ni filatu waan ta'eef nama gammachiisuu haa ta'u of gammachiisuu ta'u keessaa beekuu fadhus. Isaan inni guddaan aanaan wanti seerumoonii ta'e baay'ee nan gammachiisu. Uumamuma koo ta'ee waan weetti dhiphatamee bakka miccamee wanti of gammachiisuudhaaf godhamu isas miti gammachuun inni dhugaa miti waanuma ofii kootii ta'e yoon argamedha kan hin gammadu gatii ta'ee fi ala namni waan baay'eetti dhiphatu seerumoonii